Laak Amiin Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin. Mallatteessaa hundi keessanuu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin. Kabajamoo fi jaalatamuu abbaa keenyaa liqa kaahinaat Ayyala Maamuyyee geggeessaa mana lubummaa Nakuyyuu, kabajamtoota abboota geggeessitoota dabrii sadanii, tajaajiltootni beektotni mana kiristaanaa hundumti keessanuu akkuma aangoo keessaniitti guyyaa har'aa kana ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'elaa kabajuudhaaf kan asitti walitti qabamtan maatiin Waaqayyoo hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam bultan? Akkam bultan? Akkam sa'a kana geechan? Akka baay'ina cubbuu keenyaatti utuu hin ilaaliin baay'ina dhiisoo isaatiin hamma sa'a kanaatti nu eegee ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'elaa akka kabajnuuf mana isaatti akka walitti qabamnuuf yeroo kana eebbisee kan nuuf laate Waaqni abboota keenyaa kan galatoome fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan galatoome nuuf haa ta'u. Jedhaatii Waaqa galateeffadhaa. Qulqulleettiin qulqullootaa deessuu haati gooftaa sababa fayyina keenyaa kan nuuf taate kennaan fannoo jalaa haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaa bayichaa fi galicha keenya kan eegu nu wajjin ta'ee mana isaa keessattiin kan nu guddise ergamaa qulqulluu Mikaa'elli maqaan isaa kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Toloonni wareegamtoonni qulqulloonni hundumti isaaniiyyuu akkuma kabajaa fi Waaqayyoon ulfina isaanii kenneen kan kabajaman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Dhaabbattanii jirtanii sa'aatiin keenyas baay'ee deemeera waan ta'eef sinitti hin baay'isnu. Garuu yeroo gabaabaadhaaf wagguma waggaadhaaf yoo barannees yeroo hundumaa kan dhageenyus yoo ta'e ergaa manni kiristaanaa keenya nuuf dabarsitu guyyaa har'aa kan ammoo maal yaadachuu qabna maal fudhannee galuu qabna waan jedhu dhaga'uun barbaachisaadhaati. Yeroo gabaabduu qofaaf qalbii keessan garanattiin deebistanii sagalee Waaqayyoo wajjin akka taatan maqaa Waaqayyootiin sin kadhachaa. Kan nama barsiisu eenyu? Kan nu barsiisu Waaqayyo abbaan keenya gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል። ፋርፈና ዳዊት ሶዶም ይሰዲ ለኮፍሰ ቶርበረ ከንጅሩ ካስኔ የሮ ገባባዳ ፈያና ጉያራ ከናን ወልቀብሲስኔ ኤርጋ ገባባ ወሊፍ ደበርስና አመስ ዋቀዮ አባን ኬኛ ግዱ ኬኛ ተርገሚ ያከኑ በርሲሱ የየመሳኑ ፋተው ኤርገማን ዋቃ ናኖ ወረ ኢሳ ሶዳተኒ ኢምቡፈታ ኢሳኒ ሲንፈይሳ ጀዳ ኤርገማን eenyu ergamaan waaqaa ergamoonni baay'eedha waan ta'aniif seexannis ergamaa mataasaa qaba waan ta'eef ergamaan waaqaa naannoo warra isa sodaatanii jedhe abbaan keenya qulqulluun Daawit. Naannoo warra eenyu sodaatanii jalqaba irratti naannoo warra waaqa sodaatanii itti aansuudhaanis immoo isumaayyuu ergamuma kanaa'u naannoo warra isa kabajanii warra naannoo isa ulfina isaaf kennanii ergamaan waaqayyoo naannoo isaanitti imbuufataa jedha. Ergamaan tokkichi kun laala imbuufata inmarsee eegaa immarsa imbuufata kan jennu hoomaadhaaf ለሰራዊት ነው ይሰፍራል የሚባለው። ergamaan tokkichi kun garuu akka hoomaa sanattiin warra waaqa sodaatu warra isa sodaatu naannoo isaaniittiin buufatee in eegaa isaanis hin fayyisaa jedha. Guyyaan har'aa kun waan baay'eedhaan yaadatama. Saneen yookaan immoo waxabajjiin guyyaa 12 jalqaba irrattiin ergamaa qulqulluu Mikaa'elli angafa ergamtootaa ta'ee guyyaa itti muudame. Guyyaa itti maal ta'ee? Guyyaa itti muudame. Jalqaba irrattiin Waaqayyoon ergamtoota isaa gaafa uumu angafa ergamtootaa kan ture Saaxinaa'eel ture. Eenyu ture? Saaxinaa'eel ture. Saaxinaa'eel sababa of tuulummaa isaatiin gaafa kufu bakka Saaxinaa'eel sana angafa ergamtootaa ta'ee ka itti muudame ergamaa qulqulluu Mikaa'elli guyyaa har'aa kana yaadannoo isaatu taasifama. Kan muudame immoo maal akka godhuufi ergamtootni kan muudaman kan isaan uumaman maal akka hojjetaniif namaa fi waaqa gidduutti akka ergamaniif laala akka ijoollee Addaam ilmoo namaa akka gargaaraniif akka eeganiif aangoon kun isaanii kan kenname. Kanaaf akka nu eeganiif akka nu gargaaraniif kadhannaa keenya gara Waaqayyootti akka ol baasaniif eebba fi araara Waaqayyoo immoo gara ilmoo namaatti akka gadi buusaniif
nu if akka ergamaniif akka nu gargaaraniif Waaqayyo abbaan keenya ergamtoota isaa kan nuuf uume. Guyyaa har'aa kana ergamaa qulqulluu Mikaa'el kan muudames ilmoo namaa gargaaruudhaaf nu gargaaruudhaaf hangafa ergamtootaa ta'ee itti muudamuu isaa yaadanna jechuudha. Yoo muudame immoo erga muudame eegalee dinqiiwwan adda addaa maqaa isaatiin raawwataman guyyaa kana kan yaadataman keessaa immoo waanuma yeroo hundumaa kaasnu gabaabsinee kaasna maaltu ta'e guyyaa har'aa kanaa kan jedhu immoo seenaa lama wal qabsiisnee jechuudha. Qulqulleettii Afoomiyaan boqonnaan ishii kan itti yaadatamu. Ergamaa qulqulluu Mikaa'el qulqulleettii Afoomiyaa harka seexanaatii guyyaa itti baase. Akkasumas immoo Baahiraan kan jedhamu nama waaqaa kan ta'e nama waaqa sodaatu maatii isaatirraa jalqabee maatiin isaallee waaqa kan sodaatanii isallee kan itti gargaare xaalayaa du'aaf barreeffame gara jireenyaatti kan itti jijjiire kan itti yaadannu. Dabalataanis immoo qulqulluun Laalibalaan guyyaa boqonnaa isaa kan itti yaadatamu sinkisaarri guyyaa har'aa kana hundumaa nutti hima. Kana keessaa deebinee seenaa guyyaa har'aa kanaan wal qabsiisne waa'ee qulqulleettii Afoomiyaa kan kaasnu gaafa ta'e akka inni ture gaafa kaasu nama maal ta'uyyuu jedha nama waaqa sodaatuyyuu jedha. Jalqaba irrattiin faarfannaan nuti kaasne ergamaan waaqaa naannoo warra isa sodaatanii hin buufata isaanis hin fayyisaa jennee kaasne warra naannoo waaqa sodaatanii naannoo warra waaqa sodaatanii naannoo warra isa sodaatanii amma yeroon qabnu keessa gadi buunee kaasuudhaaf Daawit faarfannaa isaa kana keessatti nami waaqa sodaatu maal akka argatu nami waaqa sodaatu homaa akka hin dhabne bal'inaan kaaseera sirriittiin kaaseera. Maal jechuudha waaqa sodaachuu jechuun? Nama waaqa sodaatu inni jechuun maal jechuudha waan jedhu immoo sirriitti hubachuu qabna. Nami waaqa sodaatu nama akkamiiti? Abaluun waaqa sodaata. Nuti waaqa sodaanna gaafa jennu maal jechuudha waan jedhu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sodaa waaqa qabnaa laata? Waaqa hin sodaannaa kan jedhu sana ilaaluudhaaf jechuudha. Nami waaqa sodaatu waaqa galateeffachaa jiraata. Nami waaqa sodaatu waaqatti amanee isa qofatti amanee jiraata. Nami waaqa sodaatu waan waaqayyoon jaalatu hojjeta. Waan eenyu jaalatu hojjeta? Waan waaqayyoon jaalatu hojjeta nami waaqa sodaatu. Nami waaqa sodaatu kan waaqayyoon isaan uume namoota bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin uumaman hundumaa akka ofiisaatti jaalata namoota gargaara kan beela'an nyaachisa kan dheebotan obaasa warra daara dhaban daara itti uwwisa warra rakkatan rakkina isaanii keessa baasuudhaaf gargaara. Nami eenyu? Nami waaqa sodaatu. Nami kuni nama waaqa sodaatu iyyuu jireenya isaa keessatti waan waaqayyoon jaalatu hojjechaa nama jiraatu iyyuu jedha. Waan eenyu jaalatu? Waan eenyu jaalatu? Waan waaqayyoon jaalatu cubbuun hojjetu inni waan waaqni jaalatu malee cubbuurraa fagaatee waan waaqayyoon jaalatu hojjechaa jiraata. Kanaaf waaqayyoon immoo kan rakkate gargaaruu jaalata. Kan beela'e nyaachisuu kan dheebote obaasuu jaalata waaqayyoon. Kanaaf jireenya isaa keessatti namichi kuni ayyaanota gurguddoo 3 gaafa dhaloota gooftaa 29 ji'i seenee gaafa haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramii ji'i seenee gaafa 21 gaafa ergamaa qulqulluu Mikaa'elaa ji'i seenee gaafa 12 ji'aan maal qopheessayyuu jedha yaadannoo qopheessayyuu. Eenyu yaadachaa jiraata? Waaqa yaadachaa. Ergamaa qulqulluu Mikaa'elaa yaadachaa. Haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii yaadachaa maqaa isaaniitiin warra beela'e nyaachisaa warra dheebote obaasaa waan waaqni jaalatu kana hojjechaa jiraachaa ture. Abbaan manaa eenyu? Abbaan manaa Afoomiyaa jechuudha. Laala kiristaanota wanti nurraa eegamu sodaa waaqa yoo qabaanne wal gargaarati akka jiraannu kan beela'e akka nyaachisnu kan dheebote akka obaasnu waan gaarii akka hojjennu sodaa waaqayyootiin akka jiraannu waaqayyoon kan nurraa barbaadu jechuudha. Kan ammoo kitaaba qulqulluu keessatti ilaala. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irraa jalqabnee gaafa laallu waaqayyo abbaan keenya maqaa qulqullootaatiin bishaan qorraa warra hiyyeessotaaf kan kenne warra rakkataniif warra dheebotaniif kan kenne gatii isaanii argata. Eebba guddaa argataa jechuudhaan kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee arganna. Maqaa qulqullootaatiin, maqaa waaqayyootiin, maqaa ergamootaatiin warra rakkatan yaadachuun eebba argamsiisa waan ta'eef kana warra beekanii waan ta'eef kana hojjechaa jiraachaa turanii.
nuti gaafa yaadannoo qopheessinu zikrii gaafa jennu kana jechuu ji'a ji'aan ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'elaa gaafa kabajnu ayyaana waggaas gaafa kabajnu eenyu mana keenyatti waamnaa jennee ilaaluun barbaachisaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Gaafa affeerraa qopheeffattu jedha. Gaafa maal qopheeffattu? Gibshaan baazagaajja gizee jedha. Gaafa affeerraa qopheeffattu warra rakkatan hin dagatini. Warra rakkatan dhabdoota gara mana keetitti waamii, warra homaas hin deebisne, warra deebisanii si waamne, warra oolma kee hin kaffalle isaaniin mana keetitti waamii, gatiin kee samii irratti si eegaa. Qulqulloota fuldurattiin si eegaa, gatiin kee bira dhumaa jechuudhaan kitaabi qulqulluun nutti hima jechuudha. Kanaafi kan gatii namaaf argamsiisu gaafa ayyaana waggaa hiriyootuma walii ofuma keenya waluma qofa waamne wajjin gammaduu qofa otoo hin taane warra rakkatan laaluudhaan, kan beela'an nyaachisuudhaan, kan dheebotan obaasuudhaan, gargaaruudhaan, kan rakkatan ilaaluudhaan ayyaanni kan kabajamu ta'uusaa warra kanarraa baranna jechuudha. Seenaa isaanii kaasuu qofa otoo hin taane namni akkanatti hin jiraatu kuni gaafa akkasittiin jiraatu jireenya isaa xumuree du'uudhaaf gaafa deemu. Nami turee bulee jiraatee du'uun kan hin oolle waan ta'eef jechuudha. Waan hin oolleef gaafa akkas ta'u haadhi manaasaa kunis hojii gaarii kana hojjechaati akka ishiin jiraattu yaadannoo inni ji'a ji'aan qopheessu sadan kana jechuudha. Sadan sun yoomiin siniin jedha gaafa 29 gaafa 21 fi gaafa 12 ayyaanonni kun maal jedhamanii beekaman kiristaanota biratti? Maal jedhanii beekaman nu biratti jechuudha? Ayyaanota gizzitiisa jennu sana jechuudha. Laala yookaan immoo guyyaawwan kaanillee hojiiwwan foonii kan itti hojjennu, hojiiwwan jireenya keenyaaf nuuf ta'an kan itti hojjennu yoo ta'e guyyaawwan kana garuu hundumtuu eegee kabajee akka jiraatu manni kiristaanaa keenya kan nuuf labsite jechuudha. Sanbata dabalatee namni kuni guyyaawwan sadan kana sirriitti eegaa ture, yaadannoo qopheessa ture waan ta'eef kana godhi jedhee haadha manaasaatitti simee gaafa inni boqachuudhaaf hoggaa jedhu haadhi manaasaa Afoomiyaan si'ilii yookaan immoo fakkii qulqulluu Mikaa'elaa naaf hojjechiisi jettee kadhattee hojjechiisee fi kennee fi innis hin boqate addunyaa kanarra. Haadhi manaa isaa Afoomiyaanis qulqulleettiin hojii gaarii Waaqayyoon jaalatu kan sodaa Waaqayyootiin kan jiraattu abbaa manaa ishii wajjin walii galtee jechuudha. Waan kana itti fufte hojii gaarii kana hojjechuu. Hojii gaarii immoo kan hin jaalanne seexanni hojii gaarii kanatti hinaafee Afoomiyaadhanii bifa monokseetiin nama gaarii itti fakkaatee tajaajilaa mana kiristaanaa itti fakkaatee monoksee itti fakkaatee gara Afoomiyaatitti hin dhufe akkas jedheenii jedha. Ani baay'een si jaaladha, baay'ee nama rartaa, ati umurii kee kanaan qabeenya qabdu kana akkanatti bittinneessitee kennaa kennitee warra rakkatan gargaaraa maaliif bittinneessita? Soomiidhaa fi kadhannaadhanoo maaliif of dadhabsiista? Bakka abbaan manaa kee boqateera, kana booddee abbaa manaa godhattee jiraachuun cubbuu sitti fakkaate jedhee ishii gorsaa gara ishiitti hin dhufe. An ishiidhaan itti fakkaate jechuudha. Laala namni addunyaa kanarra gaafa jiraatu carraa lama qaba. Yookaan bultii godhatee lafa kanarra jiraachuu yookaan immoo jireenya lafa kanaa dhiisee Waaqayyo wajjin jiraachuu jechuudha. Bultii godhatanii jiraachuun cubbuu miti. Kana hundumaa dhiisanii Waaqa wajjin jiraachuun immoo kan caalu filachuudha. Ammas immoo bultii keessa gaafa galan laala bultii godhatee kiristaanni gaafa jiraatu haadhi manaa yoo jalaa baddalamte abbaan manaa yoo jalaa boqate bultii sana itti fufsiisanii kanan biraa heerumanii yookaan immoo fuudhanii jiraachuunis cubbuudhaa jiran. Cubbuu miti. Ammas filannoo abbaatu murteessa jechuudha. Kan caalu filachuu jechuudha. Laala haadhi manaa nama kanaa qulqulleettiin Afoomiyaan jireenya biraa sana booda nama biraa wajjin jiraachuu hin filanne, hin murteessine. Sana booda Waaqa tajaajilaa hojii gaarii abbaan manaa ishii hojjechaa ture sana hojjechaa itti fufuu barbaaddiyyu. Sana hojjechaa gaafa ishiin itti fuftu gorsaa gaarii fakkaatee maaliif soomtaa, maa kadhattaa, maa qabeenya kee bittinneessita jechaa gorsa akkanaatiin itti dhufe. Waan inni jechaa jiru kunii fi haalli uffannaa isaa waliin fakkaatu waan ta'eef yaa abbaa jetteeni maratni kee yookaan immoo qoobiin kee abbaa fakkaattaa, jechi kee dubbiin kee garuu ka akkasiitii miti. Gaafa jettee itti dubbatu seexana ta'uusaa itti ibsee gaafa si'ilii ergamaa qulqulluu Mikaa'elaa sana qabattee itti gadi baatu akka tibbiyaa sanattiin achi bannanee yookaan immoo faca'ee bakka sana ishii biraa badee ka itti abdatte kana si'ilii kana wajjin immoo gaafa sanee 12 dhufeen si balleessa jedheeti itti fokkore bakka sana
badee jedha seexanni himmoo atteen injifattee jechuudha laala dubbii saasan ergamaa qulqulluu Mikaa'ela qabattee si'ilii isaatiin dubbii goyyomsoo saasana xinxaaltee laaltee nama waaqaa biraa tajaajilaa waaqaa biraa akka hin taane hubattee sanarraan seexana dubbii seexanaa sana mo'attee injifattee jireenya ishii kan itti aanu itti fuftee jedha laala kiristaanota dubbii kanarraa amma hundumti keenya wani nuti hubachuu qabnu tajaajiltoota mana waaqaa fakkaatanii abboota luboota fakkaatanii maqaa abbootaatiin waan hin taane kan nutti dubbatan maddi isaa eessaa akka ta'e adda baasuun barbaachisaadha kuni lakkii dubbii abboota keenyaa miti kuni dubbii tajaajiltoota mana kiristaanaa miti kuni dubbii ijoollee waaqayyoo miti jennee adda baafachuun nurraa eegama malee maqaa abboota keenyaatiin maqaa tajaajiltootaatiin hojii badaa gorsa badaa kennamu hundumaa kan simannuu fi kan dhageenyu akka hin taane sirriitti hubachuun barbaachisaadha gaafa sanee 12 sanaarra immoo ergamaa qulqulluu Mikaa'ela fakkaatee itti dhufe ji'a ji'aan yaadannoo kana qopheessiti waan ta'eef ji'a ji'aan hin yaadatti waan ta'eef kana waan beekuuf guyyaa kana kan yaadatamu ergamaa qulqulluu Mikaa'ela akkasitti yoon dhufe dhuguma Mikaa'ela naseeti jedhee akkasittiin immoo dhufe amma immoo gaafa akkanattiin dhufu waaqa biraan ergamee dhufe ani ergamaa qulqulluu Mikaa'ela jedhee gaafa itti dubbatu meerre mallattoon kee ittee gaafatte meerre maaliin kee mallattoon kee ergamtootni waaqayyoo mallattoo qaban ergamtootni waaqayyoo tajaajiltootni mana waaqayyoo mallattoo qaban abbootiin mana waaqayyoo keessatti jiraatan tajaajilan mallattoo qaban kiristaanonni mallattoo qaban moo qabanii kiristaanonni mallattoo qaban moo qabnu fannoon gooftaa keenya Yesuus Krisቶስ mallattoo hunda keenyaati ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው ይላል ምን ለሚያደርጉ ለሚፈሩ ወረሲ ሶዳተኒፍ ዲና ሳኒ ጀላከ ባኒፍ ጥዬ ዲና ጀላከ ሚሊቀኒፍ ወሪሲ ሶዳተኒፍ መለቶ ከከኒቴፊ መለቶን ከና ዲና ኬኛ ሰይጣን ኤቦ ኢኒ ኑቲ ደርበቱ ወራና ኢኒ ኑቲ ደርበቱ ጥዬሳ ጀላከ ኢቲን ሚሊቅኑ መለቶ ጎደሜ ከኑላተሜ ፈኖ ጎፍታት ቱሬ ፈኖ ጎፍታቲ መለቶን ክርስቲያኖታ ፈኖሳ ቀበቹን በርባችሳና ergamaan waaqaa qulqulluun Mikaa'el ergamtootni waaqayyoo yeroo hundumaa gaafa isaan ilaallu fannoo waaqaa qabatanii ka isaan ka'an hojii isaan hojjetan sanaan akka isaan yaadan hojii isaanii wajjin dinqii isaan hojjetan wajjin fakkii isaanii kan laallu kanaaf meerre mallattoon kee jetteen mallattoon kiristaanotaa fannoo gooftaati jenneerra laala nutis mallattoo kana qabannee argamuun nurraa eegama mallattoon kiristaanotaa haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiidha maal akka taatuuf kan nuu kennamte mallattoo akka taatuuf kan nuu kennamte ትንቢተ ኢሳይያስ ቦቀና 7 ለኮፍሰ 14 irratti ትንቢተ ኢሳይያስ ቦቀና 7 ለኮፍሰ 14 irratti ያዲ keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiin mallattoo taatee nuuf kennamteetti እነሆ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ይላል ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች haadi keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiin durbummaa qachuudhaaf deemu akkuma sila kaasne sana jechuudha abbaan manaa Afoomiyaa akka kaasaa ture sana hojii gaarii kana akka ishiin itti fuftu itti himee innis immoo boqannaan isaa ta'ee hin du'ee jedha amma gaafa dhaluudhaaf deemtu ciniinsuun hoggaa ishii qabu hoggaa rakkattu haadhi manaasaa kuni ergamaa qulqulluu Mikaa'ela zikrii sana akka ishiin qopheessitu dursee akka itti hime mana ishii keessattiin si'ilii Mikaa'elaa fuuldurattiin kadhachaa waaqa ishii kadhachaa cinqii kana keessaa na baasi jechaa kadhachaati turtee jedha yeroo kana waaqayyoon ilma dhiiraa akka ishiin deessu taasise ergamaan waaqayyoo Mikaa'el immoo gara mana isaanii kanatti dhufee ishiitti mul'ate qabeenya namicha sinitti qoosu kana namicha ollaa keessan kana daa'imi kuni qabeenya isaa hundumaa kan dhaalu ta'a qabeenyi isaa hundumtuu kan daa'ima kanaatti ta'a gaafa guddate jechuudhaan misraachoo kana itti mee biraa deemee jedha yeroo inni kana itti himu mana isaa keessa taa'ee waaqayyoon gurra isaa baneefi jedha waan hojjetu waaqayyoo beeka waan ta'eef jechuudha laala gurra isaa baneefi waan jedhame kana akka namichi suni dhagahu immoo taasise waaqayyoon namichi sooressi ollaa isaanii gaafa isaan waan gaarii hojjetan gaafa isaan hiyyeessa gargaaran ka itti qoosaa ture sun jechuudha qabeenya isaa akka eenyu dhaalu daa'imi dhalate kun akka dhaalu guyyaa sana jalqabee maal gochaa ture akkamittiin akka daa'ima kana balleessu yaadatii ture jedha daa'imi kun guddatee waggaa 10 gaafa ta'u haadha isaatiin akkas jedheen qabeenya baay'een sii kennaa warqee waqeeta 20 siifan kennaa daa'imni kee kun mana kiyya keessatti na haa tajaajilu daa'ima kee naa kennii jedheen daa'ima ishee kenniteef maal waan argatteef rakkoo guddaa keessa turte waan ta'eef rakkina sana keessa akka baatuuf daa'ima ishee akka tajaajiluuf kenniteef akka du'uufi miti namichi kun garuu maal gochuu barbaadayyuu isa ajjeesuu barbaada gaafa guddate qabeenyi isaa akka hin dhaalamne barbaada waan ta'eef
daa'ima sana saaxinii keessa godhee saaxiniidhaan itti qollofee garbarratti hin gatee jedha. Seenaa isaa hin beektan. Garbarratti hin gate. Garba sanarratti gatamee daa'imi kuni bishaan suni otoo saaxinii sana hin liqimsin oofee biyya fagootti akka inni tufamu akka inni gatamu taasise. Nami hoolota eegu naannoo sana saaxinii kana argatee gara mana isaatittiin fudhatee gale. Daa'ima saaxinii keessa godhamee bishaaniin garbattiin kan gatame kana jechuudha. Saaxinii keessa kan ture kan gaafa fudhatee galee buqqisee gaafa laalu qurxummiis mana isaatti fudhatee galee qurxummii sana gaafa qalatee yookaan immoo waaddatee nyaachuudhaaf hoggaa jedhu garaa qurxummii sana keessa qulfii ittiin banu immoo kan argate jechuudha. Seenaa isaa gabaabsuuf achi keessa banee gaafa laalu daa'ima bareedaa achi keessa jira. Daa'ima immoo hin qabu ture waan ta'eef mana isaatti fudhatee daa'ima kana maal godhe namichi in guddisee daa'ima kana jechuudha. Gaafa inni guddatu waggaa muraasa booda immoo nami kuni biyya sana deeme nami garbarratti isa gate ollaan isaanii hamaan sun jechuudha. Gaafa gara biyya isaanii sana dhaqu na bulchaa jedhee itti galgaloof nan hoggaa kadhatu bakkuma mucaan isaa itti guddate yookaan immoo nami inni gate itti guddate kanattiin ol seenee buluudhaaf irbaata gaafa kennaniifi namichi mana taa'u abbaan mana sanaa Baahiraan jedhee daa'imicha hoggaa waamu dhagahe. Mucaan kun keetii jedheen eeyyee. Maaliif Baahiraan jetteerree jennaanini galaanarraan argadhe waan ta'eefin Baahiraan jedheeni. Saaxiniidhaan lagatti gatameen galaanarraa argadhe. Barri sun bara kamii gaafa jedhuun itti hime. Baricha gaafa laalu bara inni darbate san. Kanaaf har'as jirtaayii jedhe hin gadde. Ani duutettan se'ee ani bakka obbaafadheeran se'ee har'as jirtaayii jedhee tooni gaafa inni yaadu ammas bifa ittiin balleessu yaade ganama ka'ee biyya isaatti deebi'uudhaaf gara biraatti deemuudhaaf hoggaa ka'u namicha sanaan akkana jedheen. Meeshaan irraanfadhee dhufetu jira. Daa'ima kee kana naa ergimee dhaqee naa fidee yaa dhufu warqii waqeeta 20 sii kennaa jedheen har'as namicha kanaanis jechuudha. Akkuma haadha isaati warqii waqeeta 20 kennee daa'ima sana ka ofii taasifate jechuudha laala. Yeroo kana namichis warqii sana irraa fuudhee deemii ergamii fi koottu hin dhuftaa homaan taatu jedheen. Yeroo kana Baahiraaniin namichi akka inni du'u barbaadu kun qabeenyi isaa akka hin dhaalamne nami barbaadu namichi hamaan kuni Baahiraaniin akkas jedhee xaalayaa barreessee kenneef. Deemiti xaalayaa kana gara mana kiyyaatti geessi jedheen. Achirratti kan barreesse garuu gaafa mucaan kun mana gahe akkuma inni gaheen ajjeesaa boollatti isa gataa namuu akka hin argine jedhee xaalayaa barreessee itti kenne. Xaalayaa kana qabateet Baahiraan gara biyyaa ergame sanatti fiigaa guyyaa baay'ee deemaa guyyaan tokko gaafa isaafu ergamaa qulqulluu Mikaa'elli akka nama farda adii yaabbatee sanatti itti mul'ate mucaan nana garam deemtaa jedheen. Ergaa dhafan akkanatti deemaa jedheen. Maalinni wanni baattu kuni kunoo xaalayaadha mee natti as qabi jedheen. Gaafa itti ol qabu ergamaa qulqulluu Mikaa'el aangoo isaatiin itti jedhee xaalayaan suni akka jijjiiramu taasise. Bakka fidiitii deemii jedheen. Gaafa fidee deemee mana bakka ergame sanaa hoggaa gahu xaalayicha hiikanii hoggaa dubbisan mucaa xaalayaa kana baatee dhufe qabeenya koo hundumaa dhaalchisaa daa'ima koo itti heerumsiisaa mana koo keessatti aangoo hundumaa kan bulchu inni haa ta'u na biraa ergame jechuudhaan mallattoo isaa irra kaa'ee warra mana sana geggeessaa ture sanatti gaafa dubbisanii ilaalanii mallattoonis kanuma isaati jedhanii daa'ima isaa itti heerumsiisanii sirna takliilitiin jedha. Sirna mana kiristaanaatiin daa'ima isaa itti heerumsiisanii qabeenya isaa hundumaa dhaalchisanii guyyaa 40 akkuma aadaa biyya sanaatitti jechuudha sirbaa gammadaa gammachuun mana sana keessa guyyaa 40 ture gaafa garasittiin deemu namichi kun biyya isaatti gaafa galu safara hoggaa ga'u gammachuu jira naannoo mana isaa. Maali gammachuun kun jedhee gaafa gaafatu mucaa ati ergite sana akkuma ati ergitetti mucaa kee itti heerumsiisnee daa'ima kee itti heerumsiisnee qabeenya kee hundumaa dhaalchisnee hundumaa to'atee kan jiru isaa miti tizaaza kee yookaan immoo ajaja kee sirnaan raawwanneerraa jedhaniin hoggana rifatee achumatti hin du'ee jedha. Nama du'ee fi hin ililchani waa hundumaa dhafuu garuu ergamaa qulqulluu Mikaa'el bifa kanaan xaalayaa isaa kan du'aa sana jechuun gara jireenyatti kan itti jijjiire nami boolla namaaf qotu ofuma isaatiif itti kuufa. Nami waan facaasee hammata kitaabi qulqulluunis kan nutti mukana saw yazarraa'uun yaa jiraal. Waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Waan hamaa kan namarratti raawwannu yoo ta'e
kannamaaf boolla qofforu yoo ta'e ofuma keenya itti kufuun keenya hin oolu waan ta'eef yoo waaqa abdanne garuu abbaan fedhe boolla nu waaqotu abbaan fedhe waan hin taane nurratti haa hojjetu namni waan hamaa nurratti yaaduu danda'a ergamaa qulqulluu Mikaa'elli garuu hamaa sana garamitti jijjiiruu danda'a gara gaariitti nu jijjiiramuu danda'a nurraa kan eegamu waaqa sodaannee jiraachuudha nurraa kan eegamu wal jaalannee wal gargaarree jiraachuudha nurraa kan eegamu waan waaqni jaalatu hojjechuudha cubbuurraa fagaannee seera waaqayyoo eegnee jiraachuudha gaafa akkasittiin jiraanne ergamaa qulqulluu Mikaa'elli nuuf ajajamee waaqa biraa jechuudha aangoon isaaniif kenname tajaajilli isaaniif kenname kana waan ta'eef yeroo hundumaa naannoo keenya buufatanii nu eegu eegumsa ergamtootaa ka argannu eebba isaanii ka argannu sodaa waaqayyootiin bifa sanaan jiraachuu isa kanarraa baranna jechuudha kanaaf nuti yeroo hundumaa mana isaa keessa gaafa jiraannu yaadannowwan akkasii kana gaafa raawwannu maaltu ta'ee maaliif raawwatamee waan jedhu sana hubachuun barbaachisaadha kanaaf nuti sodaa waaqaa qabaachuudhaan mana isaa keessa yeroo hundumaa jiraannee eebbi ergamtootaa gargaarsi isaanii eegumsi isaanii yeroo hundumaa akka nu wajjin ta'u eeyyamaa fi jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqa keenyaan galatuuf kan ulfaate haa ta'u sibaata ለእግዚአብሔር